يروم كانوا يروم ودا ويروم ودا من ما بايدا موجودة مناتي دابو ما ينقول منايدا ما ماتي داب شانو وايتنا ربي هندي مالي بيجا كنتي شمرتك فيديو بيديار ميسين تقوم كتاب نساكم مسدي بيجا سدي ومن كان ما مرتا ولا مالي واني سيرام بيك إلى دقيقة والله فيديو كم بكفر يوم أي دقيقة إلى فيديو كم بكفر تنرجع نمني فدي أورباسي إذا كان قباسي دقيقة دام مدرة قبيت بدر سورة إسحاق كايا فيديو كم بكتو كم ملنا نسا قديس بكفر إمام بان بكا إرجع إندو إمارات كيس جراته ودوسا الله رجال جناب يكون دير مال info korabar bakka dhibba tokkotti erganaa jedhee kute mee bakka dhibba tokkotti erguu miti wannummaan kun miidiyaa irratti yoo ba'e yaa salphinne isaa dhugaa rabbi yaa salphinne isaa Ahmad jabaa jiraate viidiyoo imaaraat keessa jiraate maqaa kiyyatire mee namaa gabbaasee haa ergu dhaabata guyyaa adii kana isa hojjanname ijoolleen bishaan Suudi warabbal kaabaa Suudi dhagayi Suudi wallahi dhugamamee ilma namaati inni namni seenaa dalaguma akkanaa kanarraa dalagaa mucaan kun viidiyoo gabbaafnan dhugama rabbiitti yookaan seera dhiyeessa yookaan waa matii jaarsummaa dubbanna jedha hammana hammaa matii galchaa bishaan ho'aa itti naqaa wallahi billahi utuu biyya kana keessa jiraate akkas goona dhugama isiniin jedha Araati gara qarbii keessa ol baasa obboleessa kiyya qarbii keessa ni of dandeette tun kaan namni akkanumaan alba'u miti. Suudi ati dalagi Suudi itti dalagi. لا دفنو كبي ساعات أربعة أوبريتين نابل لم تسن الرتي ولينقل متانان سورة إسحاق سني فجاسون دكيسر إنه قديسون إسحاق إنه فوانته Erga bakka keessa namni karaa deemaa jira. Maatii isaanii dubbisnee jirra. Gurgurtiin lafarratti bilbiltee jirti. Wanni kun hin dhaabatu taanaan sa'aatii arbaa irratti aanolee hin erga jechuudha. Waa hunda masarajaa dubbiin ulfaatee jira. Maali kofar kuwaan addaati. Dalagaa isa godhanna dalagaa. Akkana. Wallahi aanolee an takkaa jiruuti irratti waan akkana nagarra. Agarsiisee fakkeenya midhaan uffata viidiyoo kana. Imaaraat keessa jiru salphaadha. Asii ergi bakka karaa deemaa jira kaameraan hunduu bitaatii irra na rukutaa cha'u. Yalla ani aanolee takkaa dhaladhee haadhatti jarraa bahee umriin kiyyaas ga'e wallahi lazimani waan akkana argeellee hin beekon. Qaaniidha kun Oromoollee xiqqeessa kun. Waan Oromoollee xiqqeessu kun. Qaaniidha kun. Lubbuu haadhamaa naara dhaqachuu jirta. Oh yarra naman nu gubee dhufne yaaki. Dhugaa rabbi. Ragatu jirta. Ragataa mi dubbi dhugaa soo jira ragataan maal ragataan kana. Waan isiin haasu. Musikaan bana boodaansii wiigenna. Ragataa irra jiru dubbinas beeti amma. Du'ana Maal jechuudha? du'ana maatti muuziqaa siifatu. Gadi buusi jalatti wannoo yookaan muneeta ranaa kennoo kanaan olee gadi buusi. Gaddarbi lubbuun teessi keessaa. Boonaa bimee Usmaan koy maal jettaa koy maal waan akkanaa jechuun maal obboleettii ta'e bar namni qaamni gabba'uuf deemu. Kuni waan gartee dubartiillee viidiyoo harkatti qabatanii keessaayyuu ijoolleen teennatan gara gartee ijoollee naannawaa ijoollee garteetiniin gara gindiir kana wanni kun hin bareedu viidiyoo waraabdanii deemuun kun hin bareedu. Isa waan akkanaa kana maqaa kenna xureessa waan kanan godhina gaafa akkana jedhuani wanni kun dubartiidha viidiyoo waraabuun hin bareedu waan fokkataadha isinii galeemi wanni kun isinirraa hin bareedu waan kana dhiisa wal kadhannaan mallee waan kana dhiisa amma waan si gaafadha warra gandaan hungamaan sanii eegataate godhigan warri ati jettu warri ati maqaa dhoofte kun amalaa nuti ijoolleen arsii matarra nu jirtanii nu jiraadha eega saniin ta'in abboon ganda kana dubbanne dadhab. Wanni akka jedhamu hin jiru gaa'is obboleettii ta'e wanni akka jedhamu hin jiru. Aanole sanitti sani jedhi kaa sanitti sani. Waan ilaal ijoolleen shamaraa waan hin taane ilma intala shamaraa takka irratti hin facaasina abadan
وان تاني ونن تاني ميتي أمارة هاتاتو انتلتو أمارة انتلا أمارة هاتاتي وانا aanole dura waan an jedhe na hubadhu ammucatti irratti murteessine bar eega dhiira garasii taate hin dhageettu mataan jaraan dhaga'u akkam goona ittuma himne dhiira garasii sana dhiirti garasii abadan hinaatu garuu mucattiin miidhamtu sirri ani intala shamaraa hin deeggara garuu immoo ijoollee laga gamaa sani akka imaanitti laa odoo ijoollee teenne taate wama akkas jedhu qaama keenna irraa bayan qaama keenna wanni akkas jedhamu inuman jiru wanni akkas jedhamu inuma waan akkasiin facaasina waan akkasii san sammuu keessaa balleessaa billaalee odoo buleettii ta'e taate odoo haadha ta'e taate odoo nama biraa taate odoo si taate maalitti of laal soo gara biratti haa dhalatu intala amara aanole na lubanne ani mucattii fi jenne gitti maali hau eenyu inni baatii sagalii dhiira wajji dhalate aanole na dhageeffadhu na aanole gisee tokko na dhageeffadhu an si mormuun jaaladhu si kabaja si jaaladha an ka jedheef intala shamaraatiif odoo hin ta'in har'allee ka jedheef isaaf jedhe malee isiin sirri isiif ni dhaabbadha isiin jette maan dogongora ijoollee baaleetitti achi qabu yaaddeeti beeytaati talaga gama jettu san dogongora namni badaan bakkoo mara jira ijoollee baaleellee namni gaariin ittuma jira badaan ittuma jira ilaalcha akkasiisan tolfaati. La gantummaa sun haa ta'e waan arsiillee ta'u obboleessa malee amma isitu ijoollee baaleeti ijoollee laga gamaa dhiisaa jedhaa jirti bari itti babaay'ate jedhaa jirti anamma baale jedhe hafte anamma baale jedhe maaga achi baate karute ani gowwaa ani karute ani jette baraka gama eega waan kana dhiisa muka bu'an waan kana dhiisa mucaa ol qunnamne mucha video mucha akka gadi hin dhiifne gochuudha kana didee inni gad dhiifnan ganda fedhetti haa dhalatu kutaa fedhetti haa dhalatu nuun galchu mucaa kana irra hojjechuudha yoo namni dhugama dhugaa hin keessa nama nyaatu malee dhugaa hin keessatti dhugaan baateen jirtu laal walii himuun gaariidha dhaga'i ammadu dhugaan jirtu walii himuun gaariidha dhugaa hin keessa dhugaan hin baatu hafteetiniin walitti hin galtan tokko anzaayira dubbadha laal waan zaayiraati masrii keessa ashandaan isaan nuukaan nama walachi isa guyyaa tokkocha ashandaa isaan nuukaanii wal fixaa ture dhugaa yoo dubbattan dhugaa yoo taate koy ka dhugaa yoo baate habibti dubbii xumuradha waan jiru ahmaditti illee nima amma ahmadillee bitanii akka ahmadillee bitanii beekaan dhugaa isinii himaan dhugaan zaahir yoo dhugama intala dhalaa takkarraa dhalatta warri Dubaay gaafa jaartii ofii namni gabbaasee viidiyoo gabbaasee silaa jaartii namni sattaruun qabu jaartii jaapoon xuxuraa'ee uffatanii gadi gatanii miti namni dhugaa dhiirummaa fi namummaa qabu jaartii yoo wal dhabee walii kee nagayaa wal dubbisa walirraa fagaatee waa'ee isiin haasa'u waa'ee isaan haasa'u gaafa ilmi dhiiraa takka intala nikaa irraa qabu jaartii jedhee wajji bulu viidiyoo gabbaasee uummata irra gabbaasa jedhe maqaan gurri kennallee incita gurri namummaa namaa keessallee gurbaan sun hin baa gurbaa kana dhiiftanii bira tarraa warri Dubaay akka Dubaayitti dhugamatti isinitti seenalleen isinii barreessa namnillee isin barreessa namni achi keessa jiru jedha mucaa kana wal jala bitamuu odoon taane asiin amma birrii kana itti kennitanii intala walii isin araartinaa deebiftaa guyyaa hedduu jaartummaa intala mucaan gabbaasee badhetti gaafa isin dhibamte darbe maqaa isaanii dha'uu danda'a walitti deebiftanii jaartummaan araartitanii birrii isii irraa fuutanii miidiyaa irratti dhuftanii ittiin kadhattan wanni akkasiin jiru intala dhalaa takkarraa birrii waggaa lama harka qabjettanii birrii waggaa lama ergaa mucaa viidiyoo isaa suuraa isaa nu ergaa gara fedhee haalalatu biyya fedhee haalalatu gabbaafne tumne of keessaa baaf achi dhalatee asi dhalatee nun galchu kanuma jedhee dubbadhaa galatooma mallan isi dabaree fi jira kun resiitii isin agarsiisuu danda'a mallaqa yeroo Dubaayii kuma 27 ergamee fi jira kun ola resiitii kun ola Ruudii qabaddaadhaa seenaa waan mucaan jedhu dhaga'amu waan amma jiru dhaga'ame. birrii isi dabarsee jira akkaawuntii isitti irratti akkaawuntii abbaa irratti
Dhaggeeffadhaa kun borumootuun dabarsine jettaniin dubbatina kunoo isin dubbatu jira. Risiitii as baasi. Ismee Usmaan ijoolleen Dubaay kuwaan as baasi. Duuba taati. Shoot godhadha as baasi. Laadhiisa waan kana jiru hin beekani. Dubaay kun rakkoo cima jira. Shoot godhadha. Ahmad baasi. Ahmad as baasi. Shoot godhanna wallahi nonti kenna. Dhai soddomii meeqan galchee birrii meeqa akka ta'u meeqan galchite soddomii meeqan galchite birrii akka ergameen haa ergamu faaturaan wammaayyuu. Boisi waan agartanii fudhatina jara kenna. Sharafni meeqan jira waan akkasii keessan galina. Waa'ee hojii namaa keessan galina. Sharafa dhiisi. Aanalatti ergaa isi jammar mindinno. Waa'ee viidiyoo irraa dubbadhaa isin jenne malee aanalatti erga hundaayyuan maal kaayitan? Kunoo haalas keessatti bilbila keessa dhaggeeffadhaa isin hoseessa. Maal kaayitanii? Meeqaan ergitee waan fedhayyuu arge maaltu isin galche? Soddomii lamaan erge maal godhu jettan? Boy soddomii lamaan erge maal godhu jettan? Waa'ee birrii lolin kaafama dhiisi garaa kiyya dhiisi. Miira keessaa bahe. Duuba kaayitin maal? Hin jenne bara waa'ee birrii jenne waan fedhayyuu arge birrii kiyya waa'ee hojii namaa waan fedhe muradhee waan fedhe yoo arge suni waan nama galchuu miti. Sun sharafaadhi sharafaadhi baankii fi waan wal qixxe maal waan agartan nama jala qabsan ammoo. Nama maayikii qabdi dubbiftu mana kan kee kana dubbiftu Ahmad ati waa'ee birrii dhiisi waa'ee birrii dhiisati illolin ati durii dhageeffadhee bahi laa illollu nu lolu nannu ina dhageeffadhu tokkoleessa kiyya garaa kiyya dhageeffadhu dursa waa'ee birrii toototti dhiibtanii akkuma amma isaan jedhan kana dubbii tana laaltanii viidiyoo mucayyoo harkaa mucaa irraa fuutanii irraa balleessitanii jara kana lamaan yoo niitiin kaataa yoo walitti dharaamsitanillee rakkoon qabu waa'ee birrii dhiisi waa'een birrii gararra jiraati maqaan gaafa gurri gaafa gabaa waa'ee raaraan dubbatin birrii baga ergeef an jaalattanii jibbitanii birrii mucattii baga gale inki jibina. Shamarran kenna wallahi dhugaa rabbi birrii jenna birrii hin gala maqaa namaati wallahi maqaan badu goyi maaki jibina. birrii maali faayida? Gurri gaafa gabayaa bade gaafa gabaa kana jechuun Oromoon kalee yoo mammaaytu mee dhageeffadhu obboleessi kiyya. Ati loliin ina ati taas gabbaayituma dubbadhu waa maraayyuu akka dhiiratitti dubbadhu. Akka beeraatti dubbataa jirra ree akka dhiiraatti jiru. Laa yaa'anii akka gara manatti barate hilloliin isin jedhe taas gabbaayii dubbadhu malee hilloliin. Habibti dhiisi mee nama kabajamaa as keessa jira.